الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا، وأعد النار لمن عصاه ولو كان أشرفا قرشيا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول رب العالمين، وبعد. أحبتي في الله، عنوان حديثي معكم اليوم بإذن ربنا الجنة وأهلها. obboleewwan kiyya qaalii fi kabajamoo fi jaalatamoo, warroota rabbiin gubbaadhaa nama kiyya jedhee isin faarse hoo, hunda dura nageenyi rabbii kiyyaa bakka jirtan hundatti bahaa fi seensattee isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Haasonni gabaabduun sa'atii kana keessatti gurra keessan hundaan ga'uu barbaade haasawaa warra maatii jannataatii fi jannataa fi maatii jannataa jedha. Gorsi kiyya kun namni inni ta'uuf, namni isaaf dawaa ta'u, nama rabbiin na sodaata jedhee isa faarse qofa. Namni rabbiin warra kiyya jedhee isa faarse nama hedduudha. Yoo hin qur'aanaan dubbatu rabbiin yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatih walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Rabbiin ganda nu qopheesse san nu galchuun duratti karaalee deemsa isii barbaachisuu fi ulaagaa wanta jannata san barbaachisu nuuf hima. wa huwa taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Isiin sodaa rabbii kennaati. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربين warrana sodaataniif ulaa bahinsaatitu jira jedha, har'aa duniyaatii fi boruu aakhiraallee. Jannanni rabbii jannata qaali, aljannatu daarii fashtaruu minnii bimaali. Rabbiin hadiis alqudusitti jannanni kun gandatiyya, qabeenyuma ani isinii kenne sanii narraa bitaa jedha. Jannata seenuuf karaalee bu'aa bayii, ce'umsa baay'ee, dadhabbii baay'ee, liffiiti baay'ee nu gaafata. Har'a himaamsatti illee fagaatu. Boru jannanni rabbii kennaa kaluudha. Boru jannata rabbii san dhandhamuuf har'a wal bira dhaabachuun, har'a rabbi sodaachuun karaalee jannata san nu geessan keessaa tokko. Rabbiin kennaa sodaa kiyya yoo hin qabaatan hunda caalaa wanni guyyaa boruutiifis isin fayyadu siinqii ta'ee jannata isin fiduu danda'u sodaa akka ta'e rabbi nu hima. Qur'aanaa yoo hin dubbatu watazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwaa. Sinqeffadhaa nuun jedha rabbiin. Ni'man rabbu rabbunaa. Eewaa tole rabbiin kenna, rabbii kenna ta'uun, eewaa bareede rabbii kana qabaachuun, rabbi waa hunda dura osoo argama waa hunda dura waa namatti himu waa tole bareede. Rabbiin kenna osoo boru nu qaxxa'uu danda'u, osoo akkanattuu nutti hin himin nu qaxxa'uu danda'u, karaalee ittiin qixaanni ittiin dhufuun dursee nutti hima. Mootummaa kamtu dursee, mootummaa kamtu labsii baasee, karaalee labsii kanarra deemaa jedhee yoo hin diddanillee dhiifama isinii godha yennu jedha. Rabbiin kenna yoo hin dogongortanis laa taqnaxuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuuba jamii'a. Koottaa jedha ammas akka rabbiin kenna rabbi ta'e nu agarsiisa, akka rabbiin kenna gara bal'aa ta'e nu agarsiisa. Rabbii kana qabaatuun hedduu barbaachisa. Rabbi akkanaatii buluun hedduu nama gammachiisa. Rabbi akkanaatii qabaachuu fi salaachuuf
sadaqachuun rabbii kana sodaachuun hedduu barbaachisaadha. Obboleeyyan kiyya ergaan kiyya gabaabaan karaa kanaan isiniin ga'uu barbaadu jannata rabbii argachuuf sodaan rabbii yaachistuu barbaachistuu akka ta'e isiniif himuu barbaada. Asumaan obboleeyyan kiyya wanni isin dagachuu hin qabne yuutuubii haaraa kenna kana kadhaloota irra jiru kana share, like, subscribe gochuu hin dagatina. Nu bira dhaabadhaa. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.